Ashama akkam jirtu ooltanii bultanii jechuun barbaada. Chaanalii kanaaf kanneen haaraa taatan maqaan kee Dr. Abarraa Olaanii jedhama. Ispeeshaalistii wal'aansa dhibee ijoolleef daa'immaniiti. Akkasumas immoo barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immaniiti. Chaanalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun maatii taati waan hedduu waa'ee fayyaa irraa baradhaan jedha. Har'a kan hin qabadhee jiru daa'imman yeroo bobbaa baasuuf jedhan isaan dhukkubu yookaan boo'an kan jedhudha. Daa'imman tokko tokko akkuma beektanii yeroo bobbaa baasuuf jedhanii hanga bobbaa baasanitti ni hiixatu, ni boo'u, baay'ee rakkatu. Isaan kana ilaalchisee barnoota baay'ee murteessaan qabadhee jira. Dhibeen kun afaan Ingiliffaan infant diskeeziyaa jedhama. Mee wanta kana ilaalchisee wanta maatiin beekuu qaban akka armaan gadiitti waliin haa ilaallu. Daa'imman umriin isaanii ji'a 9 gad ta'an darbee keessumaa naannoo ji'a 2 fi ji'a 3 yeroo bobbaa baasuuf jedhan waan hiixatanii boo'aniif mana yaalaa geeffamu. Maatiin yeroo gaafataman maaliif mana yaalaa fiddan yookaan daa'imni maal ta'e jettan gogiinsa garaa godhatan jechuun deebisu jechuudha. Haa ta'u malee yoo sirriitti gaafannu yookaan yeroo sirriitti gaafannu yeroo ibsan maal jedhu bobbaan daa'imni baasu gogaa kan hin taanedha. Akkasumas kan dhiiga hin qabne daa'imni guyyaatti si'a tokko, si'a lama, si'a sadii kan bobbaa baasudha. Sanaa oluu ta'uu danda'a jechuudha. Akkasumas guddinni qaama daa'imaa rakkoo tokko kan hin godhanne daa'imni seerumaan guddataa kan jiru, seerumaan harma hodhaa kan jiru ta'ee yeroo bobbaa baasuuf jedhu qofa boo'ee hiixata jechuudha. Kun egaa gogiinsa garaa hin jedhamu. Gogiinsa garaa hin jedhamu. Sababni isaas bobbaan ba'u noormaaliidha. Gogiinsa hin qabu. Daa'imni guyyaatti si'a lama sadii bobbaa ni baasa. Yeroo bobbaa ba'uuf jedhu hiixata jechuudha. Kun gogiinsa garaa hin jedhamu. Kan beekuu qabnu kanadha. Rakkoon jiru maadha? Yeroo bobbaa baasuuf jedhan qofa daqiiqaa 10 hanga daqiiqaa 20 baay'ee hiixatanii fuulli isaaniillee diimatee kan boo'anillee jiru hedduu. Tokko tokko boo'uu dhiisuu malu xinnooma ishee hiixatanii boo'anii fuulli isaanii osoo baay'een jijjiiraman kan baasan jiru. Tokko tokko immoo kan baay'ee rakkatan jiru. Erga baasanii booda garuu ni dhiisa. Kun maal jedhama? Gogiinsa garaa osoo hin ta'in yookaan konstipeeshinii osoo hin ta'in afaan Ingiliffaan infant diskeeziyaa jedhamuun beekama. Gogiinsa garaa jechuun bobbaan ba'u yeroo hedduu gogaa yoo ta'e akkasumas daa'imni guyyaa 2-3 osoo hin baasiin walitti fufee yoo itti fufe waan akkasii yoo jiraatedha. Kun garuu daa'imni bobbaa boca yookaan sirrii ta'e baasa. Guyyaatti si'a 2-3 bobbaa ni godha. Akkasumas immoo erga bobbaa baasee booda ni furama jechuudha. Kun infant diskeeziyaa jedhamuun beekama. Gogiinsa garaa yookaan konstipeeshinii osoo hin ta'in jechuudha. Kan adda baasnee beekuun baay'ee murteessaadha. Daa'imman parsantaa 5 ol ta'an yeroo ta'etti wanta kanaan ni rakkatu. Infant diskeeziyaa yookaan bobbaa baasuuf yeroo jedhan hiixatanii boo'anii yookaan ni rakkatu jechuudha. Daa'imman wanta kana maaliif godhatu jennee yoo ilaalle bobbaa akka baasnuuf kan gahee guddaa taphatan tokko intaraabdoominaal pireejaridha. Intaraabdoominaal pireejar jechuun maashaan marrummaan keenya keessa jiru bobbaa gadhiibuudha. Lammaffaan immoo yeroo maashaan kun bobbaa gadhiibu pelvik masil kan jedhamu jira. Pelvik masiliin kun rilaaks ta'a. Maashaan gara gadii jiru jechuudha. Akka bobbaan darbuuf. Kun kan ta'uu qabudha. Haa ta'u malee daa'imman biratti dandeettiin wal simuu dhabuu maashaa garaa keessaa bobbaa gadi dhiibuu fi maashaan garaa kan gara gadii kan naannoo raktam anas jiran kun banamuu dhabuudhaanidha. Silaa kan ta'uu qabu akkuma amma jedhee yookaan kan ta'uun irra ture yeroo maashaan marrummaan gara olii bobbaa gadi dhiibu maashaan marrummaan gara gadii kan raktam anas akka baay'ee jiranii banamuu qabu. Laafanii banamuun dabarsuu qabu jechuudha bobbaa sana. Daa'imman rakkoo infant diskeeziyaa qaban kana biratti maashaan marrummaanii yeroo gad dhiibu kan gara gadii immoo cufamee jabaatee turuun hanga daqiiqaa hedduuf banamuuf ni hiixatu, ni dhiibu, ni boo'u jechuudha. Pelvik masil rilaaks gochuuf ni rakkatu. Osoo maashaan marrummaanii gad dhiibee jiru kan gajjallaa cufatee ta'a jechuudha. Kana banuuf dhagaa kan isaan baay'ee hiixatanii boo'an. Booda yeroo maashaan gadi banamee jedhu kan gara gadii jiru jechuudha. Bobbaa dabarsuun ni furamu jechuudha. Wanta kanarraa bilisa ta'u jechuudha. Bobbaan ba'us konsistaansiin isaa bocni isaa noormaaliidha. Gogaa kan hin taanedha. Guyyaatti si'a 2-3 kan baasanidha jechuudha. Hanga pelvik masil rilaaks godhanitti maashaa marrummaan gara gadii hanga akka laafu ta'anitti ni dhiibu, ni boo'u, ni rakkatu. Kanadha rakkoon jiru. Kunis sababa umuriirraan kan ka'edha. Sirni narvii garaacha isaanii ga'umsa kan hin qabneef booda yeroo umuriin dabalaa deemu kan dhiisudha jechuudha.
Falli yookaan furmaanni maalii kan jedhu qabxii guddaadha. Yeroo hedduu furmaata yeroo maatiitti himnu karaa mana yaalaa karaa ogummaa jechuudha. Maatiif yeroo hedduu hin fudhatamu. Wanti kun akkasidha jennee yoo maatiitti himne hin fudhatamu. Sababni isaas furmaanni isaa obsuu qofadha. Qorannoo yookaan laaboraatoorii mirmaraan barbaachisu hin jiru. Akkasumas qorichi kennamu hin jiru. Qorichillee kennamuu hin qabu. Maatiin waa tokko kennuuf hin qaban. Sababni isaas dhibeen kun ofuma isaa torban tokko yookaan torban lamaa booda ofuma isaa ni dhiisa. Yoo dawaa adda addaa kenne dhibee adda addaatti fida jechuudha. Kanaaf torban tokko torban lama obsaa jechuun furmaata isa sirrii fi isa dhumaadha jechuudha. Yeroo akkas jennu maatiin tokko hin fudhatan waan ta'eef yeroo daa'imni bobbaa baasuuf boo'u waan baay'ee dhiphataniif ofii isaanii qoricha adda addaa mana yaalaa adda addaa dhaqanii qoricha adda addaa fuudhuun kun immoo wanta sanarra tursus yookaan rakkoo biraatti fiduu danda'a. Kun egaa yaala tokkos hin qabu, qorannoo tokkos hin barbaachisu, ofumaa torban tokko torban lama booda dhiisa waan ta'eef hanga sanatti maatiin dirqama obsuu qabu. Haa ta'u malee tarii wanti kun tarii bobbaan ba'u gogaa yoo ta'e, bobbaan ba'u yoo dhiiga qabaate, guyyaa 3-4 walitti aansee osoo hin bahin yoo ture, akkasumas torban lamaaf isaa ol wanti kun yoo irra ture, akkasumas immoo erga umurii isaanii ji'a 9 darbe yoo jiraate, guddinaa fi fedhii nyaataa irratti illee dhiibbaa yoo qabaate dhibeen kun wanta biraa ta'uu danda'a waan ta'eef ogeessa fayyaa mariisuun barbaachisaadha. Akkuma jedhee ji'a 9 gadittidha. Ji'a 9 booda wanti kun hin mudatu. Sababni isaas guddinni sirna narbii garaacha marrummaan isaanii ga'aa waan ta'eef wanti kun furamuu qaba. Yoo hin furamne ta'e rakkoo biraa jira jechuudha. Akkasumas kontiineeslii walitti aanee torbee lamaa ol turuu hin qabu. Yoo torbee lamaa ol ture ogeessa fayyaa mariisuun barbaachisaadha. Yoo gogiinsi garaa jiraate bobbaan ba'u gogaa yoo ta'e guyyaa 3-4 hin baasiin turuu ta'e ogeessa fayyaa mariisuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaan ala garuu yaala tokkos hin qabu, qorannoo tokkos hin barbaachisu, ofumaan dhiisaa kanadha jechuudha. Infant dyschezia jechuun waan hordoftaniif hedduu galatoomaa, turtii gaarii.